Taateewwan Itoophiyaa keessatti raawwataman keessaa ajjechaan haala suukanneessaa kan itti fufee jirudha. Akkasumas sheekota, abbootii amantaa, daa'immanii fi miskiinota adda addaa dhiiga isaanii akka hoolatitti kan lola'aa oolu ta'uun isaa akkuma itti fufetti jiraachuun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Egaa akkuma jalqaba irratti isiniif hime Itoophiyaa keessatti taateewwan baay'ee nama jibbisiisan suukanneessaa ajjechaa suukanneessaa kan ta'an dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu guyyaa kaleessaa fa'aa akkuma miidiyaa hawaasaa kana guutuu irratti arginutti sheekaa tokko kan ta'e ajjeeffamee jira. Innis haalli isaan itti ajjeesaman baay'ee kan nama gaddisiisudha. Ajjechaa suukanneessan akkanaa kan Itoophiyaa keessatti akkuma itti fufetti jira. Ajjechaan abbootii amantaa, sheekota, daa'immanii fi miskiinota Itoophiyaa keessatti akkuma itti fufetti jira. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Itoophiyaan bara ajjechaa kana ajjechoota suukanneessaa akkanaa kana bara dhaabdu hin beeknu. Hidheena obsaanii guyyaa tokko meebii dhaabamuu danda'a. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Sheekni kun amma abbootii amantootaa keessaa, amantaa musliimaa keessaa baay'ee nama beekama, baay'ee nama miskiina. Quraanaa ijoo namoota baay'ee kan isarraa barate, namoota baay'ee kan qarasisaa ture jedha akka seenaan isaanii barreeffamaan arginutti. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa haala suukkanneessaadhaan dugda isaaniitii fi mataa isaanii meeshaa waraanaatiin dhaanii ajjeesuun baay'ee nama gaddisiisa. Nama guddaan kun amma jechuudha, nama guddaa nama akkanaa kana karaa irratti nama miskiina bahee galuu deemu karaatti hambisuun dhugaa rabbii baay'ee kan nama gaddisiisudha. Itoophiyaa keessa maal akka jiru, maaltu akka ta'amaa jiru baay'een isaa kan gaafii namatti ta'u jechuudha. Uummata biyya keessas biyya alaas jiran kan gaafii itti ta'e namni akkatti Itoophiyaa keessatti namni akkatti jiraachuu wallaale kan jirudha. Fakkeenyaaf namni kan bahee galuu hin danda'u, mana ijaarratee keessa taa'uu hin danda'u, lafa bitatee mana ijaarrachuu hin danda'u. Ani garuu asirratti waan jedhu qabu jechaan qaban kana dubbachuudhaaf waa'ee Itoophiyaa kana haasa'uudhaaf jechuun baay'een isaanii nama jalaa badu waan nama dhibu tokko immoo dubbachuun jechuumattuu hin tolu. Kana irruma darbuudha, safuudha jedhanii irra darbuudha kan Itoophiyaati. Egaa poolisiin magaalaa Finfinnee nama ajjechaa hayyuu amantaa musliimaa kana ajjeese shakkamaa kana barbaadanii akka dhiyeessan ibsa baasee jira jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha namni shakkamaan sheeka kana ajjeese shakkame karaa waamicha poolisii Finfinneetiin akka dhiyaatu ibsa baasamee jira. Namichi kun hanga ammaatitti argamuu hin argamne natti fakkaata. Egaa Sheek Abdulla Yaseen sanbata darbe galgala maskiida Bahardi Finfinnee keessatti naannoo Aaskoo jedhamtutti argamu irraa gara mana isaaniitti imalaa osoo jiranuu rasaasan dugda isaanii mataa isaaniitti dhukaafameen ajjeeffamuun isaa gabaasa keenya ni yaadattan jedha. Akkuma kaleessa fiigaa kaleessa jalqabanii gabaasaa turanitti dugda mataa isaanii rukutamuudhaan ajjechamuun sheeka kana uummata Itoophiyaa keessattuu musliimota kan baay'ee gaddisiise ta'uun isaanii beekama jechuudha. Ajjechaa kana hordofee poolisiin magaalaa Finfinnee nama yakka kana raawwate to'annaa jala oolchuuf gareewwan hordoffii fi qorannoo hundeessuuf hordoffii taasisaa jiraachuun ibsa baasee jira jechuudha. Hordoffii taasifamee jiraataan kutaa magaalaa Kolfee naannoo Qaaraaniyoo aanaa 14 kan ta'e fi Sheek Abdulla Yaseen kan isa guddisan Muhammad Sheekur ajjechaa kana shakkame barbaadaa akka jiran ibsa jechuudha. Poolisiin magaalaa Finfinnee akka jedhanitti namni shakkamaa kana argee akka nuuf laatu
waamicha keenya jechuudhaan ibsanii jiru. Akkasumas sirni awwaalcha hayyuu amantaa musliimaa Sheek Abdul kun guyyaa kaleessaa yookiin amajjii 7 bara 2024 magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamee jira. Egaa Waaqayyoon mirga qulqullootaa sanaa dhaabu dhiifamaan kaa'usni manillee waan jedhaniin beeku dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Uummanni fi maatiin hayyuu kanaa qarqaaruudhaaf herreega baankii banuun dinagdee walitti qabuudha jedha. Egaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Haalli Itoophiyaa keessa jiru hundumti keessanuu herreega maatii sheeka kana akka gargaaramuudha. Hundi keessanuu immoo waan qabdaniin akka bira dhaabbattanii egaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhugaa dubbachuun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Itoophiyaa keessatti gochaawwan taasifamaa jiran gochaa namni dubbatees ibsuus hin dandeenye namni kanattuu dubbachuu dadhaba. Gochaawwan namni dubbatee ibsuu hin dandeenye kan nama saalfachiisu kan nama gochaa babbadoowwanii jechuudha. Yeroo ammaa kana keessattuu haalli Itoophiyaan irra jirtu safuudha jedhanii irra darbuutu bareeda. Kanaafuu viidiyoon ani irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma sheeka keenya du'aa godhaafidha. Homaa gochuun hin danda'amu. Baay'ee nama gaddisiisu. Dhugaa Rabbii baanii galuu dadhabuu biyya ofii keessatti biyya abbaa ofii keessatti baanii galuu dadhabuu jechuun shame. Baay'ee nama gaddisiisa, nama saalfachiisa. Dhugaa dubbachuudha baay'ee nama saalfachiisa. Namichi miskiinni kun sheekni miskiinni kun amma maal godheedhaaf? Nama akkanaa nama miskiina kanarraa maal fuudha yoo dhiiga isaa gannaqan? Dhugaa Rabbi dhiiga isaanii haa gannaqu. Rabbi isas lubbuusaa haala kanaan haa baasu. Garuu Itoophiyaa dhugaa Rabbii baay'ee kan nama gaddisiisudha. Inni har'a hojii hojjete kun boru mataa isaati irratti akka hojjetamu dhugaa inshaallah. Dhugaa Rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Daa'imman abbootii amantaa sheekota miskiinota kan yoo ajjeesan maal argatu? Kanarraa maal argatu? Kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Haalli Itoophiyaa keessa yeroo ammaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Egaan viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma dhugaa dubbachuudha. Viidiyoolee hojjechuu osoo hin ta'in haaluma sheekni kun itti du'e baay'ee tokko miskiina dhugaa baay'ee tokko garaana nyaate kanatti immoo yoo ta'u gadda isaa anillee dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaade tanani dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Firoottanii fi maatii isaatiif jajjabina hawwina. Egaa homaa gochuun hin danda'amu. Inshaallah Waaqayyoon dhugaa isaanii hin gatin.